Ashamaar kafuuni kabajamtootaa fi daawwattoota YouTube chaanaalii Sabboontuu Leensaa Joobar jalatti kan argamtan nagaan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Waan tokko isinii qabadhee dhufe waan baay'ee tokko namatti tolu seenaa ajaa'ibaa baay'ee tokko nama gaddisiisu isinii qabadhee dhufeera. Chaanaala kanaaf warreen haaraa taatan subscribe gochuudhaan like share comment gochuudhaan nafaana tura. Video kana hanga dhumaatti akka daawwattan yookiin immoo akka ilaaltan dhaggeeffattan abdii gochuun qaba. Barumsa baay'ee irraa argattu. Waan nama gaddisiisus seenaa ajaa'ibaa abbaa manaa fi haadha manaa tokko isinii qabadhee dhufe. Akkana jedha. Qaxxisuma gara seenaa isaaniitti isiniif darba. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Seenaan kun jechuudha. Seenaa kana anis dubbisee taneen argechuudha. Barreeffamaan hin argeen immoo gara sagaleetti isinii jijjiirachuudha. Akkana jedha. Seenaa dhugaati kuni shamarran tokko seenaa kana shamarree tokkotu naaf qoode jedha. Seenaan kun baay'ee onnee nama cabsa dhugaa dubbachuudhaaf. Akkana jedha. Maqaan koo Bareedduu jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe maatii sooressa gidduutti. Maatiin koos baay'ee na jaallatu turani. Anis immoo durba amala qabeettiin ture jedha. Akkasuma gaa'ilaaf ga'eenii immoo dargaggoonni baay'ee na jaalalaa fi na gaafatu turani. Ani immoo garuu hunduma isaanii dhiisee mucaa hiyyeessaa kana haadha hin qabne tokko baay'een jaalladheen ture. Anis nama jaalalaa beekuu fi nama dhugaadhaan na jaallatu barbaadan ture. Anis amala qabeetti yookiin immoo nama jaalala beekuudha anis jechaa jirti. Achumaan yeroo muraasa booddee jaalala mi'ooftuu erga waliin dabarsinee booda warri mucaa maatii kootii waraqata ergan. Gara abbaa kootti waraqata ergan. Achumaan abbaan koo tasuma mucaa koo kanatti hin heerumtu jedhee dide. Haati koos hin didde. Abbaan koos tasuma mucaa kanatti hin heerumtu jedhanii hin didanii. Achumaan abbaan koo tasuma mucaa kanatti hin heerumtu jedhee dide. Ammas maatiin mucaa yoo irra deebi'anii kadhatanii iyyuu abbaan koo lakki hin ta'u jedhee hin dide. Achumaan anis jaalallee koo dhiisuu irra maatii koo dhiisuu filadhee mucaa wajjin walii fudhannee gara biyya biraatti banne. Gara biyya biraatti wal fudhannee godaanne yookiin immoo deemne. Guyyaa tokko utuu walii inni mufachiiseen jaalalaan waggaa 2 waliin jiraanne yookiin waliin dabarsinee jaalalaan waggaa 2 waliin jiraachaa turre. Guyyaa immoo waaqaaf haa galatu garuu immoo waaqaaf haa galatu dhala hin godhanne turre. Achumaan anis gooftaa koo maatii koo baay'ee waanan yaadee fi gaafachuu fi gara biyyaa galeen dhufa jedheen akka tasaa argaa bahe gara maatii kootii deeme. Abbaan koo ofitti na waamee akkas naan jedhe. Kottumee mucaa koo naan jedhee akkas naan jedhe. Intala koo ani jalqaba mucaa sanatti hin heerumin siin hin jenne. Maal intala koo ani jalqaba mucaa sanatti hin heerumin siin hin jenne. Sababbiin ani hin heerumin siin jedheef kootu sittan himaa jedhee ofitti na waame. Yaa intala koo kanan siin jedhee itti hin heerumin siin jedheefi ati hin beektu malee mucaan ilma kooti obboleessa kee ture. Jedhee naaf deebise. Diqaalaa jedhan sana baay'ee jedheen anis gaafadhe. Isaan jedheen isa gaafadhe. Sana
diqaalaa jedhamu sana abbaayyee jedheen isaaf deebisee yookiin immoo isa gaafadhe. Achumaanii anis naasuudhaanii ofiin wallaale nan kufe. Waanan jedheetti deebises nan dhabe. Guyyaa sanaa jalqabee waanan jedheetti deebises nan dhabe. Guyyaa sanaa jalqabee gaddi laphee koo haguuge yookiin immoo gaddi laphee koo cabse. Gaddi guddaan laphee koo cabse. Honnee koo cabse. Utuun jaalallee kootti hin himiin biyya biraatti bade. Kophaa koon jiraadha jedheetiin kophaa koo jiraadhaa jettii haati seenaan koo ana jettee kophaa koo jiraachuudhaaf murteeffadhee gara biyya biraatti otoon jaalallee kootti hin himiin gara biyya biraatti bade. Baay'ee nama gaddisiisa. Obbolaa lamaan yeroo tokko maatiin yoo hin ta'u jedhanii sin dhoowwanii dhaga'uu qabdu. Barumsa isiniif haa ta'u. Ijoolleen kun lamaan dura akka abbaa obbolaa ta'an hin beekanii garuu waliin jiraachaa turaniiru, wal jaalataniiru, waliin jiraachaa turaniiru. Meeqa keenyatu adda baafatee beekee yookiin immoo zarii qoratee walitti hiru. Ijoolleen kun hin beekanii garuu abbaan hin beeka. Maatiin keenya waan akkasii wal dhoskanii yeroo obbolaa wal fuudhan maatii hunda keessa jiraachuu danda'a. Garuu addaa baafannu waan maatiin jedhanii ishi jechuu qabna jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koo yeroo maatiin keessan intala abaluu hin fuudhiin yookiin mucaa sanatti hin heerumiin sinin jedhanii maaliif laata jedhaati itti yaadaa. Sirriitti itti yaadaa. Intala abaluutti fuudhiin intala abaluutti hin heerumiin yoo sinin jedhanii maaliif jedhan laata jedhaati yaadaa. Maaliif jedhan laata? Maaliif sababa malee hin jedhan jarri jechuudha. Waan tokko malee hin fuudhin jedhanii cakkananii nuun jedhan. Maaliif dhimma ishiitti bakka jedhanii yoo dhiisan himtuu hin jiru jechuudha. Garuu immoo hin fuutu itti heerumtu jedhan waatu jira jedhaati shakka. Hin amanamu namni jechuudha. Kanaaf barumsa akka irraa argattan abdii guutuun qaba. Kun barumsa isiniif haa ta'u. Waan seenaa kana dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Dhugaa dubbachuu fi anis seenaa tokko nan beeka jechuudha. Seenaa sirriitti gadi fageenyaan ollaa'uma keenyatti ta'e jechuudha. Abbaa isaanii hollaadha. Obbolaa lamaanii obbolaa miti durbii lamaanii. Durbii lamaan suni manni isaanii wal bukkeedha. Lachan isaanii jaartii qabu jechuudha. Inni tokkos jaartii ishii tokkorraa dhalche. Inni kunis dhaqee jaartii isa tokkorraa dhalche jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu ollaadhumatti walatuu dhaqanii dhugaa seenaa dhugaa. Ijoolleen sun nama guddatanii nama guddoo. Garuu seenaa sana ijoolleen hin beeku ta'uu hin beeku. Garuu ollaan hundi hin beeka. Namni hundi hin beeka. Mucaan immoo namicha hollaa sana fakkaata jechuudha. Inni sunis namichuma hollaa sana fakkaata jechuudha. Durbii waliin immoo jarri jechuudha. Inna sirrii miti. Dubartiinis waan akkasii yoo gootu sirrii miti. Dhiirrillee waan akkasii yoo godhu sirrii miti jechuudha. Maaliif haadha manaa keetiif amanamii jiraadhu? Abbaa manaa keetiif amanamii jiraadhu. Safara keessa asii fachi deemanii waan hin taane gochuun isa kana waaqayyoon jaallatu jechuudha. Gaala keessaniif amanamaa jiraadha. Inna seenaan kun dhugaa baay'ee tokko laphee nama cabsa jechuudha. Otoo si ta'ee bakka sana buutee maaltu si dhaga'a? Otoo ana ta'ee obboleessa koo nama rifachiisa dhugaa. Baay'ee nama rifachiisa. Haadhoo garaa keessaa haadhoo garaa tokko ba'anii yookiin immoo abbaan tokko isaan dhalche. Innaa deebi'anii algaa tokkorra waliin ciisan baay'ee tokko nama dhukkubsachuudha. Baay'ee. Innaa seenaan kun akkas ture. Warri isinitti tole laayik, sheer, kooment gochuun hin dagatiina. Maatis ta'uun hin dagatiina. Haaraa warri taatan viidiyoo kana waan dhaggeeffattaniif guddaasaa galatoomaa eebbifamaa. Isinan jaalladha, isinan kabaja. Kabaja guddaan isiniif qaba. Viidiyoo biraatiin hangan walitti deebinutti nagaatti tura. Seenaa ajaa'ibaa kana, seenaa bareedaa kana, seenaa bareedaa maaliiti? Seenaa baay'ee nama gaddisiisu kana
waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa, barumsa waan irraa argattaniif guddaa galatoomaa. Seenaan kun baay'ee tokko laphee nama cabsa dhugaa dubbachuufi. Inni akkasinis niin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti naa tura. Guddaa galatoomaa, jabaadhaa.